Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne hangafoota isaanii dursuun oduu biyya keessaa fi biyya alaa isin daawwachiifnaa. Oduu waliin kan isin waliin turu an Amiin Shubbiseeti. Tajaajilli talaallii fi pooliyoo hujjaajotaa bara 1447 kennamuu jalqabe. Giddugaleessa galaana Meeditiraaniyaa keessatti bidiruun garagaluudhaan lubbuun namoota 70 olii darbuun dhagahame. Ergamaan gamtaa mootummoota Naayiroobitti hoogganaa finciltoota Suudaan RSF waliin tasgabbii biyyattii irratti mari'atan. Iraan yaada yeroof dhukaasa dhaabuu jaarsummaa Paakistaaniin Ameerikaa irraa dhihaate kufaa goosifte kan jedhu hangafoota oduu keenya kan guyyaa har'aati. Oduu kanaa fi kanneen biroo akka itti aanutti isin daawwachiifnaa nu waliin tura. Tajaajilli talaallii fi pooliyoo hujjaajotaa bara 1447 kennamuu jalqabe. Mana maree ol'aanoo dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinneetti guyyaa kaleessaa tajaajilli talaallii fi pooliyoo imaltoota hajjii bara 1447 kennamuu ifatti jalqabeera. Tajaajilli kun mana marichaa keessatti kennamaa kan jiru yoo ta'u guyyoota 3 kan turu ta'uun isaas ibsameera. Namoonni hajjii bara kanaa deemuu irratti galmaa'an hundi isaanii sagantaa qophaa'e kana irratti hundaa'uudhaan tajaajilli isaanii akka fudhatan waamichi mana marichaa irraa dhihaatee jira. Itti gaafatamaan kutaa hajjii fi umraa mana maree kanaa Ishaaq Abdul Aziz akka dubbatanitti hujjaajonni yeroo itti kenname irratti hundaa'uudhaan tajaajila talaallii kanaa fudhachuu isaanii eegaluu ifatti himaniiru. Qophii qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa naannoo Oromiyaa bara 2018 taasifamuu eegale. Biiroon barnoota naannoo Oromiyaa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan bara 2018 marsariitiidhaan yookaan gama onlaayiniitiin kennuudhaaf qophiin gahaan taasifamaa jiraachuu ibsa godhaniiru. Biiroon barnoota Oromiyaa barattoota qormaata fudhataniif furtuuwwan qormaataa mijeessuun kompiitaroota fi ibsaa yookaan jenereetara qopheessuu fi intarneetii diriirsuun barattoota shaakalchiisuu eegaluu himeera. Qormaanni kompiitara irratti hundaa'ee qormaata waraqaa irratti kennamu caalaa mijataa fi barattoonni qormaata isaanii salphatti akka hojjetan kan isaan dandeessisu ta'uu barattoota bara 2017 karaa onlaayiniitiin fudhatan irraa hubachuun ni danda'ama jechuun biirichi ibseera. Qophiin qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaatiif gama onlaayiniitiin kennamuuf taasifamaa jiru wirtuulee qormaataaf qophaa'an keessatti qulqullina kennuudhaaf haaldureen hunduu akka xumurames hoogganaan itti aanaan biirichaa Dr. Kaasahun Galanaan himaniiru. Giddugaleessa galaana Meeditiraaniyaanii keessatti godaantota feetee bidiruun imalaa turte garagaluudhaan lubbuun namoota 70 olii darbuun dhagahame. Bidiruun gara namoota 105 feetee turte sanbata darbee Liibiyaa irraa erga kaatee booda giddugaleessa galaana Meeditiraaniyaanii keessatti dhidhimuudhaan lubbuun namoota kanaa darbuun himameera. Dhaabbileen miti mootummaa Meeditiraan Saving Humanity kan jedhamanii fi reeffi namoota kanaan argamuu isaanii kan himan yoo ta'u namoonni 70 garuu achi buuteen isaanii hanga guyyaa har'aatti dhabameera jedhan. Giddugaleessa galaana Meeditiraaniyaa keessatti bidiruun godaantota fe'attee garagaltee lubbuun namoota 70 olii du'uu isaanii dhaabbileen miti mootummaa galaanarra hojjetan hedduun isaanii mirkaneessaniiru. Sanbata waa'ee bidiruu namoota 105 feetee Liibiyaa irraa kaatee namoonni 32 baraaramanii akka jiranis himameera. Reeffi namoota lamaa kan baafame yoo ta'u kanneen hafan hanga ammaatti achi buuteen isaanii dhabameera. Dhaabbanni miti mootummaa Meeditiraaniyaan Saving Humanity jedhamu fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti akka barreessetti balaan kun kan mudate naannoo barbaachaa fi baraarsaa aanga'oota Liibiyaatiin geggeeffamu keessatti akka ta'es barreessee jira. Namoonni lubbuudhaan hafan dooniiwwan daldalaa lamaatiin baraaramanii gara odola Xaaliyaaniitti geeffamaniiru. Seera galaana idil addunyaa jalatti dooniiwwan nama balaa galaanaa keessatti liqimfamuu danda'u kamiifuu qarqaarsa gochuun dirqama akka ta'e ni beekama. Viidiyoon qilleensarraan Sea-Watch maxxanse akka mul'isutti nama lama qaama bidiruu garagaltee kana maxxananii doonii daldalaa kana irratti rarra'anii hafan kan agarsiisu yoo ta'e kanas lubbu baraartonni akka isaan baraaran dirqama akka qabanis barreesseera. Dhaabbanni Meeditiraaniyaan Saving Humanity balaa kana bu'aa imaammata mootummoonni Awurooppaa godaantotaaf daandii nageenya qabuu fi seera qabeessa ta'ee banuu diduudhaan ifatti mul'ateera jechuunis qeeqeetii kan inni jiru. Odola giddugaleessa Meeditiraaniyaanii Laampeeduusaa kaaba Liibiyaa fi kibba lafaa guddittii Xaaliyaanii godaantota kaaba Afrikaa irraa gara Awurooppaa dhaquudhaaf yaalan kan keessummeessituudha. Jalqaba bara 2026 kana irraa eegalee yoo xiqqaate godaantonni 683 du'uun isaa yookaan achi buuteen isaanii dhabamuu dhaabbanni godaantota mootummoota gamtoomanii IOM gabaaseera. Akka mootummaan Xaaliyaanii ibsutti ammoo yeroo wal fakkaataa keessatti namoonni 6,175 dachee Xaaliyaanii irratti galaniiru jedheera.
Ergamaan gamtaa mootummoota Naayiroobitti hoogganaa finciltoota Suudaan RSF wajjin tasgabbii biyyattii irratti mari'ate. Ergamaan gamtaa mootummoota Suudaaniif muudaman Pekka Haavisto ajajaa humna finciltoota Suudaan RSF jedhamuudhaan of waaman Muhammad Hamdaan Daagoloo waliin guyyaa kaleessaa magaalaa Keenyaa guddittii kan taate Naayiroobitti wal arguun mari'ataniiru. Haalli marii magaalaa Naayiroobii keessatti gaggeeffame kun qooda sochii nagahaa Haavisto naannicha keessatti jalqabneedha jechuunis himaniiti kan isaan jedhan. Haavistoon gara Keeniyaa dhufuun dura torbaan lamaan darbe keessatti magaalaa Kaayiroo keessatti godaantota Masrii, Liigii Arabaa fi miseensota diyaaspooraa Suudaan wajjinis marii gochuun isaa kan yaadatamudha. Sochiin dippiloomaasii kun yeroo gamtaan mootummootaa hojii gargaarsa namoomaa magaalaa guddoo Suudaan keessatti babal'isaa jirutti ta'uunis dubbatameera. Somaaliyaan yeroo jalqabaatiif boba'aa galaana jalaa baafachuuf jedhame. Somaaliyaan deeggarsa Turkiitiin yeroo jalqabaatiif boba'aa galaana jalaa baafachuudhaaf qophiitti akka jirtu beekameera. Dooniin boba'aa qottu kun mootummaa Tarkiin jimaata eebla 10 handaara galaana Somaaliyaa geessi jedhames akkaan eeggamaara. Sochiin kun kan eegalame qorannoo sosochii lafa jalaa kan barbaachi boba'aa bara darbe bidiruu Turkiitiin eegalame ta'uunis himameera. Ministeerri Peetrooliyemii Somaaliyaa Daahir Shiree karooraa kana imala seera qabeessa dachiin keenya boqonnaa haaraan eegallaa jedhanii dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa yoo qotiinsi boba'aa kun milkaa'e kuusaa boba'aa galaana jalaa qabnu faayidaa irra ni oolchina jechuunis dubbataniiti kan isaan jiran. Israa'el warshaa ijoo peetirookeemikaalii Iraan haleeluun dhagahame. Humni waraanaa Israa'el warshaa ijoo peetirookeemikaalii Iraan haleeluu beeksiseera. Haleellaan daangaa yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kennan xumuruudhaaf sa'aatii muraasni qofti wayita hafutti raawwatame jedhamee himameera. Warshaan kun naannawaa Asaaluyaanii jedhamu keessatti kan argamu yoo ta'u, keemikaala Iraan walakkaa ol kan ta'u warshaa kana keessatti oomishama jechuunis gabaastonni himaniiru. Ministeerri raayyaa ittisaa Israa'el akka beeksisetti humni waraanaa Israa'el humna qabu guutuu fayyadamuudhaan bu'uuraalee misoomaa Iraan ifatti tarkaanfii fudhateera jedhan. Haleellaan warshaa peetirookeemikaalii irratti raawwate kun qaama kanaa ta'uu isaa gabaasni miidiyaan biyyattii baasee mul'iseera. Iraan gama isheetiin haleellaan Israa'el raawwatte hordofee yaada marii waliigaltee dhukaasa dhaabuu dhiyaate kufaa taasifteerti. Fedhiin Iraan dhukaasa dhaabuu osoo hin taane yeroo itti aanuuf waraanni kana fakkaatu biyyattii irratti akka hin kaane akka ta'es himameeti kan inni jiru. Iraan humnoota Ameerikaa Kuweet jiran rukutuu beeksifte. Iraan humnoota Ameerikaa kanneen odola Buubiyaan irratti haleellaa raawwachuu guyyaa kaleessaa ifatti ibsiteerti. Akkasumas gaaffii ulaa galaanaa Hormuuzii banuu fi waraana yeroodhaaf dhaabuu kanas kufaa taasisuun isaa beekameera. Miidiyaaleen mootummaa Iraan akka gabaasanitti ibsa viidiyoo dubbii himaan isaanii himaniin dirooniin Iraan meeshaalee saatalaayitii fi qabeenya waraanaa humnoota Ameerikaa Buubiyaan rukutuu ifatti beeksifteerti. Kanumaan wal qabatee lammiileen Ameerikaa dabalate lammiileen biyyattiis lubbuu akka dhaban gabaasni kun eeree jira. Kana malees Iraan yeroof dhukaasa dhaabuu Ameerikaan dhiyeessite ifatti akka kuffiftes biyyattiin ragaa baateetii kan isheen jirtu. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduun keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif qopheessine kan hanga ammaatti daawwattanidha. Sagantaaleen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufuu daawwadhaa.